Hai barattoota akkam jirtan nagaa keessanii. Har'as viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra. Viidiyoon keenya inni har'aa kan nuti wajjin ilaallu chapter 3 ilaallachaadha. Applied Mathematics 1 chapter 3 Limit in the Continuity isa jedhu ilaallachaadha. Yeroo darbe chapter 1 fi chapter 2 isiniif xumuree jira. Akkasuma immoo chapter 3 ammoo hedduun keessan viidiyoo kana waan barbaadaa jirtan akkasuma immoo viidiyoon hedduun dalagamne YouTube irrattis namoonni hedduun hin dalagne kan dalaganis moojulii irraa kan dalagame hedduun hin jiru jechaadha. Kanaafuu moojulii irraa konseptii moojulii irraa kana qabattanii egzaampiliiwwan asirraa kanneen qabattanii san booda immoo further deemuu yookaan barbaadan taatee ammoo seeraan understand godhuu barbaadan egzaampiliiwwan garaagaraa yookiin ammoo exam final exam ta'uu danda'a mid exam wantoota kana kanneen yoo dubbisan baay'ee filatamaadha. So asirraa isiniin galiin garuu wanta moojulii irra jiru osoo hin hubatiin wantoota biraa reference bookiiwwan garaagaraa kan ilaaltan taate konseptiin isin harkaa wal ta'uu danda'a waan ta'eef kanaafuu jalqaba irratti moojulii kana seeraan ilaaluu qabdan jechaadha. Kanaafuu viidiyoo kana chapter 3 bifa salphaa ta'ee fi akkasuma bifa isiniif galuu danda'uun isiniif ibsa. Kanaafuu hundi keessanuu viidiyoo kana like godhuudhaan akkasuma immoo hiriyoota keessaniif share godhuudhaan channel kana guddisaa isin jedha. Kanaafuu kallattii gara barnootaatti yoo deemnu limit isa jedhu ilaallachaadha. Limit in jennuun maal? Definition of limit in jennuun maal? Jalqaba irratti limit in jennuun kun maal seetan? Limit jechaan kuni function yookiin ammoo f of x nuuf kenname wayii yeroo nuti lakkoofsa specific ta'e wayiitti dhiyaataa deemnu graafiin kun akkam ta'aa deemaadha, garamitti dhiyaataa deema isa jedhu kan nuuf ibsudha jechaadha limit in jennuun kun. Formal definition of limit in jennuun kun epsilonii fi akkasuma immoo delta isa jedhamu fayyadamuudhaan kan proof goonudha jechaadha. Kanaafuu formal definition of limit jedhama jechaadha. Epsilon in jennuun mallattoo kana, delta in jennuun ammoo mallattoo kana jechaadha. Kanaafuu wantoota lamaan kanneen fayyadamuudhaan formula mataa isaa qaba. Kanaafuu isa kana proof godhuun kun maal jedhama? Definition of formal limit jedhama jechaadha. Formal definition of limit jennee waamna jechaadha. Let f be a function defined on an open interval containing a with the possible exception of a itself. Then the limit of f of x as x approaches a is the number L, written as limit of f of x as x approaches to a jedhama jechaadha. Inni kun x approaches to a equal to L dha jechaadha. Kanaafuu limit dha inni kun L ni jennuun kun. Asitti maaliif exception of a jedhee possible exception of a jamma inni gara a tti dhiyaataa deema malee a san hin jechaan jiru jechaadha. Fakkeenyaaf as x approaches to limit as x approaches to 2 yeroo jennu amma maal jechaadha inni kuni yeroo lamatti dhiyaataa deemu jechaadha x'n. Fakkeenyaaf gatiin vaaliyuun x hedduutu jira. Fakkeenyaaf sarara lakkoofsa kana irratti yoo ilaalle jechaadha. Fakkeenyaaf bakka lama yoo jiraate gara bitaatiin gara lamaatti yeroo dhiyaataa deemu gara mirgaatiinis yeroo gara lamaatti dhiyaataa deemu ilaallaa jechaadha. Limitiin kan nuti ilaallu garuu lama nammatu jechaadha. Yeroo kana lama nammatu jechaadha. Kanaafuu as x approaches to 2 jechaan fakkeenyaaf 1.99 ta'uu danda'a. Gara naan gara bitaatti yeroo dhiyaannu jechaadha. Inni kun gara bitaatti yeroo dhiyaannu asumaan isin taa'immu x approaches to 2 minus s kenna jechaadha. Gara mirgaatti yoo ta'e ammoo x approaches to 2 from positive jechaadha. Inni kun plus yookaan goontaa jechaadha. Kanaafuu gara positivity yoo ilaalan fakkeenyaaf 2.01 yoo gooname inni kun gara naan isatti dhiyaataa deema jechaadha. Baay'ee kan lamatti dhiyaatudha jechaadha. Lakkoofsi kun kana yoo ilaaltan kanas yoo ilaaltan lamaanuu gara lamaatti dhiyaatanii jechaadha. Isa kana sooma maal gootanii toolessiisanii maal ta'in lakkoofsi kun maal jechuu dandeenya? Kana lama jechuu dandeenya. Kanaanis lamaan jechuu dandeenya jechaadha. Approximately gara lamaatti dhiyaatanii jechaadha. Kanaafuu as x approaches to a yeroo jennu maal inni gara a tti yeroo dhiyaataa deemu jechaadha. Inni kun kanaafuu isa kana haala saniin hubatuu qabdanii jechaadha. Kanaafuu limitiin isaa ammoo maal inni kun limitiin isaa L dha jedha. F of x gara L tti dhiyaataa jechaadha. Inni kun definition isa kana jechaadha. Kanaafuu inni kun asitti maal jedha? If and only if for every epsilon greater than 0. Epsilon in jennuun greater than 0 dha. There is a number delta greater than 0 such that if 0 is less than absolute value of x minus a. X minus a isa dhufte isii as jirtu kana jechaadha. A nuti fudhannu taasisan x approaches to a yeroo jennu maal goona asitti amma absolute value of x minus a jennaan jechaadha. Asitti amma maal jenni x approaches to 2 yeroo jennu x approaches to 2
2 yoo kan jedhu taate maal goona 0 is less than absolute value of x minus 2 jenna jechaadha. Kanaafuu bakka A kan galamu maa inni 2 jechaadha. Kanaafuu less than minus itti less than delta dha jechaadha. Isa kana inni tokko wantoota lama fayyadamneeti kan nuti prove goonu jechaadha. Inni tokko isa kana yoo kun kan akkan ta'u taate implies f of x minus l less than epsilon dha jechaadha. Absolute value inni kunis kana jammaa inni f of x asitti nuuf kennamni jirti asitti nuuf kennamtu ni jirti f of x minus l kana fudhannee asitti absolute value keessa galchina. Kanaafuu inni kun maal imply nuuf godha kun absolute value of x minus a less than delta yeroo jennu kana f of x minus l less than delta isa jedhu nuuf ibsaa jechaadha. Kanaafuu proof godhu yeroo jedhamu maal godhuu qabdanii delta in terms of epsilon ibsuu qabdanii jechaadha. Kanachaan relation isaan lamaan waliin qaban yoo kan ibsinu taate fakkeenyaaf kanachaan delta equal to epsilon over constant number yookiin ammoo delta equal to constant number times epsilon jennee bifa kanaan prove dhumaarratti yoo kan arganu taate inni kun maal jenna limitiin sun sirriidha waan jedhudha jechaadha. Prove bira yeroo genne isa kana maal akka ta'e isinitti himaa jechaadha seeraan. Kanaafuu giraafiidha yoo ilaallamma idea amma asitti haasoo inni kana asitti amma inni f of x giraafiin kun ni jira jechaadha. F of x inni jennuun kun asitti ammoo maaltu jira l inni jira. Limiti jechaadha garanti dhiyaataa deema jechaadha. Inni kun asiin ammoo inni jira jechaadha. Kanachaan yeroo x amma fakkeenyaaf asirra gadi x inni kun ammoo y dha jechaadha. Yeroo x kun gara a kanaatti dhiyaataa deemu garanaan gara a tti yeroo dhiyaataa deemu yookiin ammoo garan yeroo dhiyaataa deemu giraafiin kun akkam ta'a deema fakkeenyaaf asitti yoo fudhattan bakka yoo fudhattan bakka yoo jiraatan giraafiin s jira bakka ni jira jechaadha. As osii bakka gara a tti yoo dhiyaatan approaches to a waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu giraafiin amma s ta'a asiin ol dhufee naannoo kana ta'a jechaadha. Baay'ee a tti yoo dhiyaatan ammoo s ta'a bakka kana ta'a jechaadha. Baay'ee itti dhiyaataa jechaadha. Maaliif dhiyaataa deemu yeroo kana l kanatti dhiyaataa deema akkuma argitan jalqaba as ture sanboota asii baay'ee l itti dhiyaataa deema jechaadha. L kana tuquudhaaf dhiyaataa deema jechaadha. Kanaafuu maal jechaadha inni kun yeroo a tti dhiyaataa deemnu giraafiin kun maal inni fakkeenyaaf jalqaba as ture haa jennu x as yoo fudhanne jalqaba as jira garan yoo siisne as jira ol dhiyaataa deema kanatti dhiyaataa deema jechaadha. Asirraa akkuma argitan baay'ee ol dhiyaataa deema garan yeroo siin ammas olum dhiyaataa deema sanboota baay'ee sanatti l kanatti dhiyaataa deema jechaadha. Limitii kanatti dhiyaataa deema jechaadha. Garanaanis yoo fudhanne akkasuma garanaanis fakkeenyaaf bakka yoo fudhanne giraafiin kun baay'ee ol fagaatee jira jechaadha. L kanarraa baay'ee ol fagaatee jira. Ammas as yoo dhiyaanne itti dhiyaataa deema as yoo dhufne itti dhiyaataa deema giraafiin akkana xiqqaataa deema waan ta'eef yeroo nu garaan deemnu jechaadha. Kanaafuu garam dhiyaataa deema yeroo kanas gara L kanatti dhiyaataa deema jechaadha. Kanaafuu inni kun epsilonii fi delta inni jennuun kun ammoo maa inni epsilonii fi delta jennee warri waamnu kun maal ta'eefan isaan kun maal seetan epsilon inni jennuun kun maa inni epsilon inni jennuun f of x kun hagamta akka l tti dhiyaata isa jedhu kan nuuf ibsudha jechaadha. Kanachaan distance between shortest distance baay'ee kan xiqqoo taate jechaadha. Distance l fi f kan jidduu jirtu kan nuuf ibsudha jechaadha. Delta inni ammoo a fi x jidduu kan jirudha jechaadha kan nuuf ibsu. Kanaafuu the calculated delta should be given as a function of noun value isa kana qabatu qabdan. Tokkoffaa deltaan kun maal ta'uu qaba calculate yeroo goone jechaadha. Delta kan erga calculate goone yeroo prove goonutti inni kun erga calculate goone inni kun maal ta'uu qaba given as a function of noun value of epsilon. Noun value epsilon wayitiin kennamuu qaba jechaadha. Value beekamu wayitiin kennamuu qaba jechaadha. Isa kana prove yoo goone kanaafuu limitiin sun sirriidha waan jedhu kan nuuf ibsudha jechaadha. The calculated delta is not unique. Deltaan kun amma unique ta'uu kanachaan unique hin jennuun maa inni lakkoofsa kun isaan ta'e yookiin lakkoofsa dhaabbataa wayii ta'uu dhabuu danda'a jechaadha. That is for delta value taking isa kana yoo fudhanne is zero jedha. Kanachaan delta less than delta prime less than delta jechaadha. Inni kun delta prime less than delta yoo kan fudhannes zero ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun baay'ee xiqqaa kan mul'isa malee lakkoofsa specific ta'e wayiitii miti jechaadha. Kanaafuu iskaan ilaalla haala kamiin amma definitionii kana fayyadamnee akka prove godhuu dandeenyu jechaadha. Fakkeenyaaf example kan yoo ilaalle use the formal definition yeroo jedhamtan akkanuma gaafatamtan yeroo baay'ee exam irratti jechaadha.
workout irratti keessattuu seeraan gaafatamuu dandeetta waan ta'eef step isaa seeraan qabatuu qabdanii akkasuma immoo haala ta'u wanti hundi isiniif galuu qaba jechaadha. Kanaafuu seeraan hordofuu qabdanii yoo isiniif hin galle garuu duuba deebisanii viidiyoo ilaaltanii maal godhanii bakka san irra deebisanii hojjetuu qabdanii jechaadha. Amma isinii galee garuu asitti dhiisuu hin qabdan maal godhuu qabdanii practice godhuu qabdan. Yeroo hojjedhee geessee viidiyoo pause godhaatii isinis irra deebi'aatii hojjedhaa step yoo isiniif galee jira jechaadha yookiin ammoo irra deddeebitanii ilaaluu qabdan jechaadha viidiyoo kana. Kanaafuu formal definition fayyadamii maal prove godheedha isa kana kanatti amma inni limit of inni kun amma inni kan as gale kun 5x minus 4 in jennuun kun maayini f of x dha jechaadha. As x approaches to 2 maal jennee jira as x approaches to a jennee jira jechaadha. Fakkeenyaaf example formula yoo ilaalle akkam ture limit of f of x equal to 6 fakkeenyaaf l jennee ture jechaadha. L as x approaches to a jennee jechaadha. Kanaafuu bakka a kan galan maayini lama jechaadha. F of x ammoo 5x minus 4 dha jechaadha. Bakka l kan galan ammoo 6 dha jechaadha. Kanaafuu isa kanniin ammoo kanaaf ammoo formula akkamitti akka baafanii ni beekna waan ta'eef kanaafuu isitti galchinee maal godhuudha solve godhuudha jechaadha. Kanaafuu yeroo jalqabdan ammoo let jettanii jalqabdan let deltaan epsilon in jennu jechaadha greater than 0 dha. Lamaan isaaniitu greater than 0 ta'uu qaban jechaadha. Be any number then we need to find a number delta greater than 0 so that the following will be true. Tokkoffaa isaa lamaan kunniin true ta'uu qaban jechaadha yeroo prove goonti. Kanaafuu isaa lamaan kanneen prove godhuu qabnaadha. Kanatti amma inni karaa biraatiin delta in terms of epsilon ibsuu qabna jechaadha. Kun isaanti wayitiin baay'ate yookiin ammoo gara gadiitiin ta'uu danda'a. Isa kana ibsuu danda'uu qabnaadha. Kana yoo kan ibsinu taate prove goonee jirraadha jechaadha. Kanaafuu amma asitti okay, f of x nuuf kenname inni f of x equal to 5x minus 4 dha jechaadha. 5x minus 6 minus 4 sorry minus 4 asitti mul'atu okay f of x equal to 5x minus 4 dha jechaadha. Inni biraa immoo l nuuf kenname jira. L equal to 6 dha. L asitti kan nuuf kenname 6 dha jechaadha. Sanboota a nuuf kenname jira. A equal to 2 dha jechaadha. Kanaafuu isaan kanneen fayyadamnee maal goona prove godhuu dandeenya jechaadha. Kanaaf maal jennee jalqaba irratti maal jennee kaanii 0 is less than absolute value of x minus a less than delta jenne inni tokkoffaan isa inni lammaffaan ammoo absolute value of f of x minus l inni kunis maal jennee less than epsilon jennee ibsine jechaadha. Kanaafuu isa kana maal goona itti galchinu amma asitti 0 is less than absolute value of x minus bakka maal galfannaa 2 galfannaa jechaadha. Asitti kun ni qabna waan ta'eef x minus 2 less than delta dha. Inni kun kana jechaadha. Inni lammaffaa immoo bakka f of x maal galfannaa f of x asitti nuuf kennamee jira 5x minus 4 dha jechaadha. Kanaafuu 5x minus 4 sanboota maal jennee minus l jennee jechaadha. Asitti akkuma argitan minus l. Kanaafuu l ammoo 6 dha waan ta'eef minus 6 jennaa jechaadha. Kanaafuu less than epsilon dha jechaadha. Amma kana asumatti dhiifannee isa kana akkanuma dhiifne maal goona isa kana simplify goona jechaadha. Kana simplify goona. Kanaafuu ammas keessa tolee dha isa kana 5x minus 10 dha jechaadha. Inni kun minus 10 less than delta dha. Sanboota asitti amma fakkeenyaaf 5 koomanii yoo fudhattan bakka lamaan waan jirtuuf kana jechaan 5x minus 5 times 2 jechaadha. Inni 10 jennuun kun 5 baay'isuu 2 10 waan ta'eef jechaadha. Less than epsilon akka seeraan isiniif galuuf kan deeteelli seenaa isiniif ibsaa jiru jechaadha. Kanaaf amma asitti koomanii fudhadhaa 5 bakka lamaan waan jirtuuf 5 into asitti kanaaf ammaa inni 5 biraa fudhannee jirra x minus asitti kanaaf ammoo 2 dha. 5 fudhannee jirra waan ta'eef absolute value of kana erga jennee booda sanboota less than epsilon jennaan jechaadha. Amma immoo maal goona 5 alatti baafachuu dandeenya jechaadha. Nambariidha waan ta'eef inni kun constant nambariidha waan ta'eef 5 yookiin ammoo karaa biraatiin absolute value of 5 times absolute value of x minus 2 less than epsilon jechuu dandeenya jechaadha. Inni kun bifa kana adda baasuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu absolute value of 5 5 ta'a. Absolute value of x minus 2 less than delta jennaanii jechaadha. Sanboota immoo maal goona 5 dha faayiru. 5 over 5 over 5 yoo goona amma over 5 over 5. Sanboota maal ta'e asitti 5 into 5 kanaan maddi kanaaf absolute value of x minus 2 less than
epsilon over 5 ayta epsilon over 5 kan jechaan amma asitti deebina kan jalqaba baafanii kana deebinaa jechaan absolute value of x minus 2 less than delta jennee jira asitti ammoo maal jennu absolute value of x minus 2 less than epsilon over 5 dha jechaan kan jechaan ammoo maal jechuu dandeenya inni kun akkuma argitan asitti absolute value of x minus 2 less than delta kun ammoo absolute value of x minus 2 less than epsilon over 5 kanaafuu kunniin lama wal qixa waan ta'eef kunniin lama wal qixa waan ta'eef maal godhuu dandeenya kanaafi kana wal qixa godhuu dandeenya jechaadha wal qixa godhuu dandeenya jechaadha kan jechaan karaa biraatiin maal jechaadha fakkeenyaaf a is less than b a is less than y yaa jenna b a is less than x yoo jenne maal jechaadha inni kun a equal to x waan ta'eef a equal to a waan ta'eef a lama wal qixa waan ta'eef kanaafuu kanneen lama wal qixa godhuu dandeenya jechaadha y equal to x jennuuf kanan kaa'uu dandeenya jechaadha kanaafuu asitti amma erga kunniin lama wal qixa ta'anii kunniin lamaanis wal qixa jennee fudhannaa jechaadha kanaafuu delta equal to maal ta'a epsilon over 5 dha jechaadha epsilon over 5 kanaafuu maal isin jedhee jira jalqaba irratti maal isin jedhee jira delta in terms of epsilon yoo kan ibsuu dandeenyu taate kan jechaan fakkeenyaaf isaa lamaan kanneen amma delta kana epsilon over 5 dhaan ibsinee jira jechaadha kanaafuu yookiin ammoo karaa biraatiin delta equal to constant times epsilon jennee kan ibsinu taate inni kun limitiin kun sirriidha jechaadha prove goonee jira jechaadha kanaafuu delta nuti fudhannu epsilon over 5 dha jechaadha kanaafuu constantiin amma asitti maal inni constantii kana akkamitti ibsuu dandeettanii delta equal to 1 over 5 times epsilon yoo jennaan kun kanaan tokkuma jechaadha kanaafuu constantiin amma inni asitti 5 dha jechaadha kanaafuu bakka constantii kana 1 over 5 dha kanaafuu epsilon equal to delta equal to epsilon over 5 isa jedhu kana fudhachuu dandeenya jechaadha kanaafuu limitiin keenya sirriidha jechaadha isa kana erga ibsuu dandeenye limitiin keenya sirriidha jennee fudhanna jechaadha proof godhuulee hin dandeettan yoo barbaadan keessa deebisanii isa kana proof godhuun garuu haga hunda waan fayyadu natti hin fakkaatu garuu fakkeenyaaf akkamitti akka proof godhan haa ilaallu asitti amma delta akkuma argitan isa kana jechaadha delta equal to epsilon over 5 isa jedhu fudhatee jira jechaadha amma asitti verify godhidha verify isa kana verify godhuudhaaf wanti kun sirriidha moo sirrii miti isa jedhu kana verify godhuudhaaf maal goona isa jalqabaa kanarraa kaanee verify goona jechaadha jalqaba kanarraa ka'uudhaan maal goona verify goona jechaadha inni kun maal jedha 0 is less than absolute value of x minus 2 less than delta ture less than delta ture jechaadha kanaafuu maal jennee asitti epsilon is greater than 0 jenne inni kun greater than 0 jenne jechaadha kanaafuu isa kan dagatuun qabdan greater than 0 ta'uu isaa kanaafuu amma asitti maal inni bakka delta kana maal buufachuu dandeenya delta equal to epsilon over 5 waan ta'eef bakka delta epsilon over 5 buufachuu dandeenya jechaadha kanaafuu 0 is less than yookiin 0 set dhiisuu dandeettan amma rakkoon qabu x minus 2 absolute value of x minus 2 less than bakka kana maal galfanna epsilon over 5 galfanna jechaadha epsilon over 5 samboota maal goona 5 kana gara naa baay'isu kirkiroos isa jennu san jechaadha kanaafuu 5 times x minus 2 less than epsilon asitti maal goona 5 tana keessa baay'isna jechaadha lamaan keessa lamaan baay'isna jechaadha kanaafuu absolute value of 5x minus 10 less than epsilon dha jechaadha amma inni kamirraa kaane isa kana dagatuun qabdan kamirraa kaane isa kanarraa kaane jechaadha kan delta kanarraa kaane garuu immoo kan proof godhuu deemaa jirra epsilon kana proof godhuu deemaa jirra jechaadha equation epsilon sun yoo kan of dhufu taate kanaafuu inni kun sirriidha jechaadha kanaafuu amma asitti maal goona 5x minus 10 jechaan maayini minus 10 jennu kun minus 6 minus 4 jennee ibsuu dandeenya jechaadha yookiin immoo minus 4 minus 6 jennee ibsuu dandeenya jechaadha adda baasuu dandeenya jechaadha kanaafuu minus 4 minus 6 less than epsilon isa kana immoo maal jenne 5x minus 4 f of x dha wal qixa ture jechaadha f of x dha wal qixa ture 5x minus 4 inni jennuun minus 6 ammoo kamiin wal qixa ture l dha wal qixa ture jechaadha kanaafuu less than epsilon dha jechaadha kanaafuu maal argannee jirra equation jalqaba
epsilon baafne argannee jirra jechaadha. Kamirraa ka'uudhaan kan deeltaa kanarraa ka'uudhaan kanaafuu bifa kanaan proof godhuu dandeettiin jechaadha. Proof godhuu kan barbaadan ta'e garuu yeroo hedduu proofii kana isin gaafatanii yoo gaafatamtan haala saniin jechaadha. Kanaafuu deeltaa bifa kanaan barbaadna jechaadha. Okay, example 2, example 1, tumurreera. Example 1, example 2, use the definition of limit to prove the following limit. Limit kana prove godhuudhaaf isa kana maal godheera definition of limit fayyadameera. Kana biraatiin isa kana lamaan isaanii irra jira. Asumattuu prove godhuu dandeettan ture garuu asitti formal definition waan jedhamu kan dhorgaa jechaadha. Akkamitti isin fayyadamne fakkeenyaaf isa kana yoo ilaaltan 5x minus 4 inni jedhu kun inni linear dha. Linear, quadratic, warra jennuun kunniin direct substitution dha jechuudha kan fayyadamu. Kana jechaan x minus x approaches to 2 kan jedhu kana maal goona 2 bakka x galfatuudhaan isa kana mirkaneessuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf bakka x kana maal galfattanii 2 yoo galchitan 5 times 2 maal ta'a 10 minus 4 equal to 6 ta'a jechuudha. Kanaafuu sirrii ture. Akkanatti mirkaneessuun ni danda'ama ture. Garuu hunda kana mirkaneessuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf limit of x square minus 4 over x minus 2 as x approaches to 2 yoo kan jedhu taate amma inni kun direct substitution fayyadamuu dandeenyu jechaadha. Maaliif fakkeenyaaf lama kan fuunes keessa yoo galchine maal ta'a inni kun bakka kana yoo galchina fakkeenyaaf bakka x kana 2 minus 2 0 ta'a jechaadha. Kanaafuu undefined ta'a jechaadha inni kun. Kanaafuu hunda hojjetuu dandeettan direct substitution dhaan. Kanaafuu yeroo kana maal godhuu qabdanii salphisuu qabdanii jechaadha. Fakkeenyaaf sumatti hojjennu maal godhuu dandeettan isa kana formal definition yoo fayyadamuu qabdanis maal gootanii akkam gootanii jalqaba irratti x square minus 4 inni jedhu kana isa kana maal gootanii adda baasanii jechaadha. X square minus 4 inni jedhu kun inni x minus 2 times x plus 2 jechuu dandeenya jechaadha. Isa kana fakkeenyaaf x times x square dha. Asitti isa kana maal gootanii yeroo ittiin baay'isan fakkeenyaaf 2x minus 2x waliin bada. Kanaafuu akkanatti adda baasuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu kan gubbaa irratti adda baasnee kana jechaan x minus 2 times x plus 2 erga goone kan jala immoo x minus 2 waan ta'eef kanaafuu x minus 2 dhaan balleessuu dandeenya jechaadha. San booda x plus 2 isa jedhudha jechaadha. Kana booda maal gootanii bakka x kana lama yoo galfattan maal ta'a 2 plus 2 equal to 4 dha jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan maal godhuu dandeettanii mirkaneessuu dandeettan. Garuu kunis inni direct substitution dha malee maali miti formal definition miti jechaadha. Isan hubachuu qabdan. Kanaafuu formal definition fayyadamne amma isa kana proof goonu. Isa kana amma kunis quadratic function dha waan ta'eef yoo barbaanne direct substitution yoo fayyadamne asitti maal ta'a x square inni jennu inni 16 plus bakka x maal galfanna 4 dha minus 11 equal to 9 ta'uu qaba jechaadha. Equal to 9 ta'uu qaba. Kanaafuu amma asitti horiidha diida mul'isu 11 maal ta'a 9 ta'a jechaadha. Kanaafuu direct substitution fayyadamuudhaan bifa kanaan hojjetuu dandeettan. Keessattuu fakkeenyaaf fatanaa irra kan jiraatan ta'ee fi akkasuma immoo gaafiin sun gaafii filannoo yoo kan ta'u taate work out yoo ta'in jechaadha. Gaafii filannoo yoo kan ta'u taate maal gootanii yookiin ammoo blank space yoo kan ta'u taate jechaadha. Bakka duwwaa guutuu yoo kan ta'u taate maal gootanii bifa akkanaa kanaan quadratic isiniif kennamee jira taana yookiin ammoo linear yookiin ammoo kan amma asitti ilaale kana jechaadha. Kan waliin balleessan kana fayyadamuudhaan karaa salphaa ta'een hojjetuu dandeettanii jechaadha. Garuu ammoo wanta akkanaa kanneen work out irratti waan baasaniif kanaafuu step kanneen beekuun isin gargaara jechaadha. Kanaafuu isa kana hojjennu. Limit of x square plus x minus 11 equal to 9 jechaadha. As x approaches to 4. Okay, isa kana proof godhuu qabna jechaadha masirra. Kanaafuu amma asitti kan nuuf kenname inni f of x nuuf kennamee jira. F of x equal to x square plus x minus 11. L ammoo meeqa nuuf kenname 9 nuuf kenname. A meeqa nuuf kenname 4 nuuf kenname jecha isaan kanneen fayyadamne proof goona jechaadha. Okay, amma maal goona? Maal jenne 0 is less than absolute value of x minus a less than delta jenne jechaadha. Inni tokko isa kana. Inni lammaffaan ammoo absolute value of f of x minus L
maal jenne leezaan epsilon isa jennu kana jechuudha. Kanaafuu in terms of continue kan barreessu taate 0 is less than x minus 4 jenna jechuudha. Bakka x 4 galfatuudhaan less than delta absolute value of f of x bakka f of x ammoo maal galfanna x square plus x minus 11 minus l meeqa 9 waan ta'eef 9 galfannaa jechuudha. Less than inni kun epsilon dha jechuudha. Less than epsilon. Kanaafuu amma kanasumatti dhiifannaa jechuudha. Kanasumatti dhiifne kan solve goona isa kanaaf solve goona jechuudha. Isa kan ammoo yeroo solve goonu maal barreessuu qabna bifa kanatti jijjiiruu danda'uu qabna jechuudha. Bifa kanatti yoo jijjiirin epsilonii fi delta walitti qabuu dandeenyu waan ta'eef kanaafuu gara kanatti fidachuu qabna jechuudha. Kanaafuu haa hojjennu. Absolute value of x square plus x kanneen lama yoo walitti dabaltan negatiiv meeqa ta'a 20 ta'a jechuudha. Negatiiv 20 ta'a. San booda less than epsilon dha jechuudha. Less than epsilon. San booda amma maal goona isa kana quadratic dha waan ta'eef general formula fayyadamuu dandeenya yoo barbaanne ammoo lakkoofsa walitti hidhamee b dhufu yeroo waliin baay'atu ammoo ac dhufu barbaannaa jechuudha. Kanachaan b'n asitti waan dha waan ta'eef quotient x ti. Kanaafuu yeroo waliin hidhamu lakkoofsa lama jechuudha. Yeroo waliin hidhamu tokko yeroo waliin baay'atu negatiiv 20 nuuf kennu suphannaa jechuudha. Negatiiv 20 nuuf kennu. Negatiiv 20 lakkoofsa yeroo walii hidhamu tokko lakkoofsa lama jechuudha. Yeroo walii hidhamu tokko nuuf kenna. Yeroo waliin baay'atu ammoo negatiiv 20 nuuf kenna jechuudha. Kanachaan lakkoofsi sun negatiiv fi poozitiiv ta'uu ni beekna. Maaliif asitti yeroo waliin baay'atu negatiiv nuuf kennee jira. Yeroo walii hidhamu ammoo tokko nuuf kennee jira jechuudha. Fakkeenyaaf 5 fi -4 yoo fudhattan lakkoofsota kan yeroo walii hidhatan waan nuuf kenna. Yeroo waliin baay'atu negatiiv 20 nuuf kenna jechuudha. Kanaafuu x square plus 5x minus 4x minus 20 maal ta'e kun less than epsilon jennee barreessina jechuudha. San booda isa kana maal goona lama lamaan kaa'uudhaan maal goona factorize goona jechuudha. Kan koomanii waliin qaban kana keessaa fudhanne yookiin ammoo asumatti geessinee achi keessaa galchinu. Kanneen lamaan keessaa bakka lama hedduu kan argamu x ni jira. X into asii x tokko yoo fudhanne x tokko nuuf hafa minus asii ammoo maaltu nuuf hafa plus asitti maaltu nuuf hafa 5 tu nuuf hafa jechaadha. San booda asii ammoo -4 yoo fudhanne -4 into x plus 5 ta'a jechuudha. Inni kun x plus 5. Kanaafuu kan ala jiran lamaan bakka tokko fidanna x -4. Kanneen lamaan keessaa ammoo tokko fudhanna. Kanaafuu x plus 5. Kanaafuu kanneen lamaan keessa galfannaa jechaadha. Kanaafuu ammasitti x -4 inni kun ammoo x plus 5 less than delta jennee raafama kennaa jechaadha. Garuu ammasitti maal isin jedhee jira x -4 isa jedhu kanatti fidachuu qabna waan ta'eef kanaafuu isa kana garagaraa baafna. Absolute value of x plus 5 absolute value of x -4 less than delta epsilon. Kanaafuu ammasitti x -4 asii ni qabna. x -4 is x -4 deeffannee jira. Garuu isii sana asii balleessuu qabna jechaadha. Gara konstaantii deebisuu qabna jechaadha isa kana. Maaliif konstaantii times isa jedhu waan ta'eef kanaafuu isa kana konstaantii deebisuu qabna jechaadha. Konstaantii deebisuudhaaf maal jettanii kaatan seetan let delta equal to 1 jettanii kaatan. Let delta equal to 1. San booda maal goona? Let delta equal to 1 erga jennee maal goona? Delta equal to 1 erga jennee kana jecha amma inni asitti maaliif isa kana konstaantii deebisuu qabna? Delta equal to epsilon over konstaantii sin jedhee jira. Kanaafuu amma konstaantii dhangaran yoo baay'isan konstaantii times delta equal to epsilon dha jechuudha. Kana jecha asitti amma kun amma inni kun kan asitti argamu kun x -4 inni jedhu kun delta dha wal qixa jennee jirra jechuudha. Gubbaratti yeroo kaanu inni kun epsilon as jira. Kanaafuu inni kun konstaantii ta'a jechuudha. Kanaafuu maal goona delta equal to 1 jennee jira. Delta ammoo maal jennee x -4 asitti gubbaratti yeroo kaanu jechuudha. Isa kana beezii kana gadhiisuun qabdan. X -4 less than delta dha. Kanaafuu less than isa jedhu fakkoon qabu akkuma equality fudhannaa jechuudha asitti. Sorry asitti maa inni akka equality osoo hin ta'in
akka qualii sun ta'in maal jenne 0 is less than absolute value of x minus 4 less than delta jenne. Garuu amma delta kana equal to 1 goone hojjannaa jechaadha. Equal to 1 asitti let delta equal to 1 waan jenneef kanaafuu bakka delta kana 1 galchinaa jechaadha. Kanaafuu 0 is less than x minus 4 less than delta bakka delta 1 jennaa jechaadha. waan jenna. Kanaafuu isa kana solve goonuu kana dhiisaa rakkoon qabu kan 0 godhana kan dhiifne kan maal goona absolute value of x minus 4 less than 1 yookaan jennu taate amma inni kun karaa biraatiin maal jechaadha minus 1 is less than x minus 4 less than 1 jechaadha. Bifa kanaan solve goonaa jechaadha. Inni kun absolute value equation waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu maal goona amma isa kana kan asii kana x plus 5 itti jiratu qabna jechaadha. X plus 5 itti jiratu qabna. Maaliif bakka x plus 5 jettu tana gara kun isaan deebisuudhaaf deemaa jira waan ta'eef lakkoofsa itti jiruudhaaf deemaa jira jechaadha. Isii tana step vector. Kanaafuu amma maal goona 4 kana garanaa fi garanaa ta'edhaan garanaa fi garanaa dabarsinu. Kanaafuu maal goona asitti minus 1 asitti minus hidha waan jiruuf garanaa yeroo dabarsinu maal ta'a plus 4 less than x minus 4 in jira yookiin ammoo minus 4 idhaan jecha karaa biraatiin asii amma minus 1 kan minus 4 waan dabarsineef x in qofaa barreessinu less than 1 plus 4 jenna jechaadha. Okay, kan booda maal goona kana yeroo wal hidhatan meeqa ta'a 3 less than x less than 5. Amma maal goona x tana x plus 5 itti waan jijjiiratu barbaanneef hundarrattuu maal goona plus 5 plus 5 plus 5 idhaanaa jechaadha. Maal jechaan kun hundarrattuu wal fakkaataa yookaan hidhan taate rakkoon qabu waan jijjiiramu takka yoo jiru waan ta'eef kanaafuu 3 plus 5 in meeqa ta'a 8 less than x plus 5 in x plus 5 ta'a less than 5 plus 5 in 10 ta'a jecha kan karaa biraatiin maal goona absolute value keessa galfachuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu maal argannee jirra x plus 5 less than 10 dha waan ta'eef kanaafuu bakka x plus 5 kana isa kana galfachuu dandeenya jechaadha. 10 galfannaa jechaadha. Kanaafuu x plus 5 isa jedhu kana maal galfanna 10 galfannee sanboota inni kun konstaantii waan ta'eef keedhaan wal qixa ta'a jennee hojjannaa jechaadha. Amma gara gubbaatti adeemne. Bakka jalqabaatti yoo deemne eessarraan gennee jirra as gennee jirra jechaadha. Isa kanatti deemna step kan deemne jechaadha. Step gadhiisuun qabdan isin jedhee jira. Kanaafuu x plus 5 times x minus 4 less than epsilon isa jedhudha. X plus 5 ammoo x plus 5 maal bakka buufanna jennee jirra absolute value of x plus 5 10 bakka buufannaa jechaadha. Kanaafuu bakka kana maal galfanna 10 absolute value of x minus 4 less than epsilon. Kanaafuu amma 10 yoo hirre garanas 10 kanas 10 hirre jechaadha. Kanaafuu 10 inni baddi absolute value of x minus 4 less than epsilon over 10 jechaadha. Isa kana ammoo maal jennee jirra delta. Kanaafuu delta equal to epsilon over 10 jenna jechaadha. Maaliif akkas jenneeni x minus 4 less than maal jennee jirra delta jennee jirra waan ta'eef 0 is less than x minus 4 less than delta. Kanaafuu x minus 4 less than delta absolute value of x minus 4 less than kanaati waan ta'eef kanaafuu kanneen lamaan equalii goona jechaadha. Kanaafuu delta nuti fayyadamnu inni tokko isa kana. Garuu ammoo deltaan kana irratti dhaabatu amma kana irratti qofa hin dhaabatu. Maaliif delta lamatu jira jechaadha. Asitti maaliif let jennee kaanee jira asitti isa kan dagatu hin qabdan. Let delta equal to 1 jennee kaanee jirra waan ta'eef kanaafuu delta equal to minimum of 1 epsilon over 10 jechaadha. Kana jechuun inni minimum isin jettummaa inni kanneen lamaan keessaa akka xiqqaa jechaadha. Kam akka ta'e nuti hin beeknu waan ta'eef asitti kanaafuu bifa kanaan kenna jechaadha. Kanaafuu delta bifa kanaan ibsuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu haala kanaan solve godhuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu amma duubatti deebisee barbaadan garuu verify godhuu barbaadan kan fudhattanii isa kana fudhattanii kaatanii jechaadha. Isa kana fudhattanii keessa galchaa deebitanii kaatanii kanaafuu inni step jalqabaatii wal fakkaata waan ta'eef kanaafuu bifa saniin verify gootan jechaadha. Kanaaf step itti aanu haala sanii hojjettanii verify godhuudhaaf akkuma asitti argitan maal goone amma asitti delta less than or equal to epsilon over 10 isa jedhu fudhannee jechaadha. Yookiin ammoo kanneen lamaan keessa akka ta'u hin beeknu waan ta'eef kanaafuu verify godhuudhaaf ammoo kan fudhanna isa kana fudhannee kaana jechaadha. Isa kana fudhannee maal goona isa jalqabaa keessa galchinaa jechaadha. 0 is less than absolute value of x minus 4
leezaan deeltaa isa jiru bakka deeltaa immoo kana galfannaa jechaadha. Sanbooda isa erga galfannee garaatti nuuf dhufaa jechaadha. Kanaafuu isa kana teeniidhaan baay'isnaa jechaadha garana. Kan isaan 10 times absolute value of x minus 4 less than epsilon isa jedhudha jechaadha. Kanaafuu maal goona bakka teenii ammoo maal akka ta'e ni beekna. Maal akka buufanii jalqaba irratti absolute value of x minus plus 5 galfannee jechaadha. Isa kana galfannee waan ta'eef kan amma teenii kana isaan replace goona jechaadha. Absolute value of x plus 5 into bakka teenii galfataa jira isa kana x minus 4 less than epsilon jennaan jechaadha. Sanbooda kana maal goona absolute value keessatti galfatu dandeenya jechaadha. X plus 5 times x minus 4 dha. Sanbooda less than epsilon jennaan jechaadha. Sanbooda maal goona isa kana yeroo baay'isnu x times x square ta'a. X times minus 4 minus 4x ta'a. 5 times x times 5x ta'a. Minus 25 times minus 4 jechaadha. Less than epsilon jennaani. Inni kun steppiin baay'ee salphaa waan ta'eef kan akkanatti ariifataa jiru asitti sa'aatii hedduu akka fudhanneef jechaadha. Kanaafuu absolute value of x square plus kan lama yeroo edaatan x ta'a jechaadha. Minus 20 less than epsilon jennaani jechaadha. Sanbooda immoo asitti diidama kan adda baasuu dandeenya jechaadha. Negatiiva diidama jechaan negative 9 negative 11 jechuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu x square plus x minus 11 minus 9 less than epsilon jennaani jechaadha. Sanbooda inni kun maal ture f of x ture jechaadha. F of x minus 9 ammoo maal turte l turte jechaadha. Kanaafuu less than epsilon jechaadha. Kanaafuu maal goone jira verify goone jira jechaadha. Bifa kanaan verify gootan jechaadha. Baay'ee salphaadha. Isa irra deebisanii ilaaltan jechaadha. Yoo isiniif hin galin verify godhu. Kanaafuu amma hundi keessanuu maal gootanii isa kanneen qaanasitti amma isiniif hojjedhe kana irra deebisanii hojjetuu danda'uu qabdanii jechaadha. Barreeffamoonni amma isin taasisanii ibsan malee waan biraa hin ibsan jechaadha. Kanaafuu isa kana dubbisuudhaan nootiidhaan kanneen dubbisuudhaan maal godhuu qabdanii steeppiin isinitti kanneen hunda eeganii yoo deemtan isa kan understand gootanii jirtanii jechaadha. Okay, isatti aanatti adeemna. Example 3 using the definition of limit prove that isa kana prove godheera jechaadha. Isa kana prove godheera. Kanaaf maal goona f of x equal to meeqa nuuf kenname 2 over x plus 3 l equal to 1 over 3 a equal to 3. Kanaafuu kanneen fayyadamnee maal goona proof godhuu danda'uu qabna jechaadha. Ammas proof godhuu danda'uu qabna jechaadha. Kanaafuu akkamitti akka proof goonu haa ilaallu. Okay, step in jalqaba maal jennee jira 0 is less than x minus a jennee a ammasitti 3 dha waan ta'eef 3 less than delta isa kana barreeffatu qabna. Inni biraa immoo isa kan dagatuun qabdan let epsilon is greater than 0. Epsilon greater than 0 kan ta'u taate delta greater than 0 kan ta'e wayii maal godhuu danda'uu qabna proof godhuu danda'uu qabna jechaadha. Kanaafuu ammasitti inni ta'an immoo inni absolute value of f of x minus 2 over x plus 3 minus l dha. L immoo 1 over 3 dha jechaadha. Kanaafuu less than minus epsilon dha jechaadha. Kanaafuu isa kana jechaadha kan nuti fayyadamuudhaaf deemnu. Kanaafuu ammasitti maal goona kanneen lamaaniif hawwataa isaanii fudhannaa jechaadha. Yookiin immoo kana kanaan baay'isanii kana kanaan baay'isuudhaan sanbooda baay'ina isaaniitiif hiruu dandeettanii jechaadha. Karaa ittiin solve godhanii beektan waan ta'eef kana kanaafuu amma 3 into x plus 3 yoo fudhannan inni kun lamaaniifuu ni hirama jechaadha. Kanaafis kanaafuu kanaaf yoo hiru meeqa ta'a 3 dha. 3 times 2 6 minus kana sadii fi yoo hiru sadii ta'a. Kan inni qabamu sadii baddii kanaafuu x plus 3 okay less than epsilon dha jechaadha. Kanaafuu inni kun maal ta'a 6 minus x minus keessa baay'isaa jira minus 3 over 3 into x plus 3 less than epsilon. Okay, amma isa kanneen lama yeroo wal ida'atan maal ta'a 6 minus 3 ta'a minus x over 3 into
x plus 3 less than epsilon. Kan amma gara jijjiirratu qabna x minus 3 jedhu sanitti fidatu qabna jechaadha. Gara ne fidatu qabna waan ta'eef amma asitti maal goona asitti ka gubbaa kana keessaa 3 minus x isa jedhu kana keessaa minus kophattee baafanne minus 1 into yoo ka goonu taate asitti maal ta'a minus 3 ta'a asitti ammoo plus x ta'a jechaadha. Kana jechaan ammoo karaa biraatiin minus into x minus 3 jechaadha. x minus 3 kan yoo keessa baay'isan isuma jalqabaa kan nuuf kenne fakkeenyaaf x minus dhaan baay'isanii minus x dha kan ammoo minus kana yeroo baay'isan plus ta'a jechaadha. Kanaafuu kan gubbaraa kana bifa kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu minus into x minus 3 over 3 into x plus 3 ta'a jechaadha. Liizaan epsilon jennaan jechaadha. Kanaafuu maayinasiin yeroo absolute value keessaa baatu isiin tun positive taate waan ta'eef ishee kana keessaa gatuu dandeenya jechaadha. Asumatti kanaafuu absolute value of x minus 3 over 3 into x plus 3 maal ta'a inni kun leezaan epsilon dha jechaadha. Bifa yerootiinis yeroo jiraatu absolute value of f of x over absolute value of g of x jechaan maal jechaadha. Absolute value of f of x over absolute value of g of x jechuu dandeenya jechaadha. Watti baasuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu kan gubbaatis kophatti absolute value of x minus 3 over absolute value of 3 into x plus 3 goona jechaadha. Leezaan epsilon. Okay, amma kana maal goona? Kana kophatti gara yoo kan baasu taate 1 over 3 into x plus 3 absolute value keessa jira jechaadha. Inni kuni times absolute value of x minus 3 less than delta dha jechaadha. Kana jechaan yoo ittiin baay'isan amma kan jalqabaa kan ta'a jechaadha. Inni kun akkuma jirutti kana jala godhee gubbaa ammoo waan fudhatuudhaan bifa kanaan kaafan ta'e jechaadha. Kanaafuu amma isa kana gara jijjiiruu danda'uu qabna gara konstaantiitti jijjiiruu danda'uu qabna jechaadha. Akkuma asitti argitan x minus 3 argannee jirra. X minus 3 ni jedhu delta bakka buute as epsilon ni jira. Kanaafuu konstaantiin ishee tana taatee jechaadha. Kanaafuu isa kana konstaantiitti jijjiiruu danda'uu qabna jechaadha. Kanaafuu akkamitti jijjiirra? Okay, amma asitti yookiin kan karaa biraatiin kan barreessuu dandeenya 1 over 3 into absolute value 1 over absolute value of x plus 3 times as absolute value of x minus 3 less than epsilon jechuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu amma isa kana kan nuti barbaadu qabna in terms of constant barbaadu qabna jechaadha isa kana. Kanaafuu isa kana argachuudhaaf kamirraa kaana jalqabamaa jennee jira 0 is less than x minus 3 less than maal jennee jira delta jennee jira jechaadha. Kanaafuu asitti let delta equal to 1 jennee kana jechaadha. Delta bakka delta kana 1 galfannaa jechaadha. Kanaafuu absolute value of x minus 3 less than 1 jennaa jechaadha. Kanaafuu isa kana immoo maal goone isin jedhe jira. Inni kun formula mataa isaa qaba. Absolute value of x minus c jennee constant jechaadha. Less than a kan ta'u taate minus a less than x minus c less than a ta'a jechaadha. Inni kun formula waan ta'eef qabatuu qabdan jechaadha. Kanaafuu minus 1 less than x minus 3 less than maal ta'e inni kun 1 jennee asumatti kaa'anna jechaadha. Kanaafuu maal goona hunda irrattu plus 3 yoo idaane plus 3 yoo idaane inni asii kun minus 3 kun ni baddi jechaadha. Yookiin ammoo minus 3 kana garanaa fi garan dabarsina jechaadha. Karaa lamaanuu ni ta'a jechaadha inni kun. Kanaafuu asitti maal ta'a minus 1 plus 3 yeroo goonu 2 ta'a less than x less than 4 less than 4 jechaadha. Kanaafuu as geenye jira. Erga as geenye maal goona isa kana x plus 3 waan ta'eef asitti x plus 3 waan ta'eef 3 ta'edhaan hunda irratti iyyuu jechaadha. Hunda irratti iyyuu plus 3 ta'edhaan. Kana irrattis plus 3 kana irrattis plus 3 kana irrattis plus 3 dhaan jechaadha. Kanaafuu inni kun 5 less than x plus 3 less than maal gooneensa kana 7. Kanaafuu inni kun absolute value keessa galfachuu dandeenya jechaadha. Amma maal goona
isa kana 1 over 1 ta'e asitti wanni adda isa godhu amma example kana 1 over asitti 1 over x plus 3 dha jechuudha. Kanaafuu kan asitti arganne immoo x plus 3 dha. Kanaafuu maal goone isa kana 1 over goona jechuudha. Hundi isaatu kana ka 5 1 over 5 kan radical x plus 3 1 over radical x plus 3 kan 7 immoo 1 over 7. Yeroo kana goonu kana garuu mallattoon kunniin ni jijjiirama jechuudha. Mallattoon kunniin ni jijjiirama. Kan asitti irra guddaa ture kun gara irra xiqqaatti jijjiirama. Isa kana qabatu qabda asittis. Kanaafuu 5 1 over 5 greater than 1 over x plus 3 absolute value greater than 1 over 7 dha jechuudha. 1 over 7. Kanaafuu isa kana karaa biraatiin immoo kan barreessuu dandeenye kan jalqaba yoo finne leezaaniidha waan ta'eef asitti inni kun xiqqaadha waan ta'eef hundarrayyuu 1 over 7 leezaan 1 over x plus 3 leezaan 1 over 5. Wanti nuti goone hin jiru asitti ammaa inni asitti guddaa irraa gara xiqqaatti tartiibessa deemee jira. Asitti ammoo akkam godhee xiqqaa irraa gara guddaatti. Kanaafuu homaa waan jijjiiramni jiru jechaadha. Asitti waan jijjiiran jiru. Akkuma asitti argitan inni kun greateridha. Asittis maa inni kunniin ka isaa gadi ka isaa garan jiran kunniin xiqqaa ta'uu mul'isa. Asitti amma 1 over 5 is greater than kanneen lamaan yeroo jennu kunniin xiqqaa ta'uu mul'isa jechaadha. Asitti ammoo maal jedhee 1 over 5 less than asitti agartanii kunniin lamaan isaaniitu less than 1 over 5 jechaa jirra jechaadha. Kanaafuu waan jijjiiran jiru. Kanaafuu bakka namaaf osoo hin deemnamma 1 over x plus 3 less than 1 over 5. Kanaafuu bakka 1 over x plus 3 maal fudhanna isa kana fudhanna jechaadha 1 over 5. Kanaafuu bakka san 1 over 5 galchuudhaan maal goona hojjanna jechaadha. Kanaafuu akka eessatti dhaabne 1 over 3 into 1 over absolute value of x plus 3 bakka jalqaba deebi'aa jira jechaadha. Times absolute value of x minus 3 less than epsilon isa jedhurraa kaanee isa kan argatuudhaaf deemaa turre jechaadha. Kanaafuu isa kan argannee jira. Meeqa galfanna 1 over meeqa sitti 1 over 5 galfanna jechaadha. 1 over 5 galfanna bakka kana. Kanaafuu 1 over 3 into 1 over 5 times absolute value of x minus 3 less than e ta'a jechaadha. Kanaafuu isa lamaan kan yeroo waliin baay'isan maal ta'a kan gubbaa wajjin kan jalaa wajjin yeroo baay'isan 1 over 15 absolute value of x minus 3 less than epsilon ta'a jechaadha. Kanaafuu amma asitti siintummaa inni constant numberii nuuf taatee jirti jechaadha. Keetana barbaadaa turre jalqaba iyyuu. Kanaafuu maal godhe siitan amma karaa biraatiin amma inni kun x minus 3 over 1/5 jechuu dandeenya jechaadha. Waan kanan baay'isuudha. Less than epsilon. Kanaafuu isa kanaan kirikirootaa baay'isu as jala kun waan qaba. Kanaafuu 1 times absolute value of x minus 3 absolute value of x minus 3 ta'a less than 15 baay'isu maal ta'a 15 baay'isu epsilon ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun ammoo x minus 3 ammoo jalqaba yeroo kaanu maal jennee kaane 0 is less than absolute value of x minus 3 less than delta jennee jechaadha. Kanaafuu inni kun less than delta erga ta'e inni kun ammoo less than kana erga ta'e kanaafuu delta isa kana bakka namaa galfanna delta less than equal to 1/5 epsilon jennee bifa kanaan galfachuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu deltaan tokko isa kana. Delta lammaffaan ammoo delta equal to 1 jennee kaane jirra waan ta'eef lamaan kanneen jechaadha kan nuti barreeffannu. Kanaafuu delta equal to minimum of 1, 15 times epsilon dha jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan amma delta in terms of epsilon ibsuu dandeenya jirra waan ta'eef kanaafuu limitiin kenna sirriidha jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan hojjettiin jechaadha. Baay'ee salphaadha inni kuni steppiin qubsiisee galuudha. Jalqaba irratti garuu isin rakkisuu danda'a. Steppiin isiniif galutti steppiin isiniif galee garuu baay'ee salphaadha waan ta'eef bifa kanaan maal gootanii bifa kanaan hojjettanii jechaadha. Okay, ini tahu example 4 ini example 4 silakan sini jadi idea sini kena cakap ada sunda wine sin berbacaan tentang kartun pun garumu buat kabda wantif kanafu sini sudah ya ada cara gawab situman karena temu detail sentani sentuh hujat acara
A machinist is required to manufacture a circular metal disc with area nuuf kenname jiratetti. What radius produces such a disc? Radiusin isa kan uumuudhaaf nu gargaaru radius akkamiitidha. Kanaafuu radius isaa kan gannu beeyna area equal to pi r square dha jechaadha formulaan. Ka sarkilii waan ta'eef jechaadha pi r square. Circular jedhamu ta'etti kanaafu area ammoo sitti kuma tokko nuuf kennee jira equal to pi r square dha over pi jennaan jecha. Kanaafu pi dhaan baddi r argatuudhaaf under radical yeroo galchinu r equal to under radical of kuma tokko over pi ta'a jecha. Kanaafu inni kun ammoo asitti ni arganna jechaadha area radiusin 17.84 centimeter ta'a jechaadha. If the machinist is allowed error tolerance of plus or minus 5 centimeter square in the area of the disc, how close the ideal radius in part A isa kana keessatti jechaadha must be machinist control the radius jedha. Inni kun ammoo inni erroriin nuuf kenname jira. Erroriin fakkeenyaaf plus or minus 5 centimeter square ta'uu danda'a nu jedhee jira. In the area of the disc yeroo isa kana calculate godhutti inni kun area kana gadi minus 5 yookiin ammoo kana irratti kan dabaluu danda'a. Erroriin isaa kennamee jira. Asitti man gaafate how close the ideal radius in part A inni asitti arganne kun jechaadha. Must the machinist control the radius jedha jechaadha. Kanaafuu radiusii hagam takka maal ta'uu qabaadha close ta'uu qabaadha kan nu gaafataa jiru jechaadha. Kanaafuu asitti maal jennee kaan asitti plus or minus the error tolerance isa jennuun kanama inni functioning kenna hagam akka inni dhiyaatudha waan ta'eef kanaafuu epsilon jennee fudhannaa jechaadha. Epsilon equal to 5 jennee fudhannaa jechaadha. Let AR be the area of the circular metal disc for radius R. Consider A ammoo maal fudhanna isa kana fudhannaa jechaadha. A isa kana fudhanna maaliifi x approaches to A jennee jira. Kanaafuu inni kun ammoo maal nu jedha how close to the ideal radius. Radius kanatti hagam takka dhiyaata waan nu jedhuuf kanaafuu 17 nuti asitti arganne kun A dha jechaadha. jennee fudhannaa jechaadha. Kanaafuu AR equal to FR dha. Inni kun function dha. Kanaafuu L ammoo L kana jechaan yeroo solve godhutti area kana yeroo barbaadutti kuma tokko waan nu jedheef kanaafuu inni kun limit dha jechaadha. Kanatti dhiyaatuu danda'a yookiin ammoo karaa mirgaatiin kana ol ta'uu danda'a yookiin ammoo kana gad ta'uu danda'a waan ta'eef limit dha jechaadha inni kun. Kanaafuu asirraa maal argannee jirra A argannee jirra R argannee jirra akkasuma ammoo L argannee jirra functionis argannee jirra. Kanaafuu kan nuuf hafe inni itti galchuu qofaa jechaadha. Kanaafuu hence applying the definition asitti maal jennee jirra x minus A jennee jechaadha. Kanaafuu bakka x R galfannaa R minus bakka A ammoo 17 waan ta'eef kanaafuu less than delta jennaani FR minus L L kuma tokko waan ta'eef less than epsilon jennee epsilon ammoo asitti 5 dha jechaadha. Kanaafuu FR minus kuma tokko jennee jira. Kanaafuu inni kun FR ammoo area waan ta'eef formulaan area pi r square jechaadha. Pi r square minus kuma tokko jennaan jechaadha. Kanaafuu isa kana fakkeenyaaf as maal goona pi qubatti fudhatuudhaaf as maal goona pi dhaaf hiruu qabna jechaadha. Kana jechaan pi kana yeroo balleessinu fakkeenyaaf kuma tokko ta'a waan ta'eef wanni asitti uumame takka hin jiru jechaadha. Kanaafuu pi kana alatti baafannaa san booda r minus isa kana yeroo maal goonu yeroo addaan babaasnu kanaafuu isaan lamaan kan nuuf ta'a jechaadha equation. Kanaafuu inni kun ammoo pi r minus maal jennee jirra 17.84 jennee jirra jechaadha. Isa kana bakka maalii galfataa jirra isa kana inni kun yeroo hirrutti kana wal qixa jechaadha. Kanaafuu maal goona to get the right of isa kana argatuudhaaf read of isa kana get rid of jechaadha. Kun isa kana dhabamsiisuudhaaf maali kan nuti barbaannu isa kana waan ta'eef kanaafuu kana dhabamsiisuudhaaf maal jenna let delta equal to 1 jennee kana jechaadha. San booda asitti jalqaba maal jennee kana jirra akkuma 0 is less than r minus 17.84 jennee kana jirra jechaadha. Less than delta waan ta'eef
Kanaafuu bakka deltaa immoo let 1 jennee kana deltaa 1 goona san booda -1 isa kaniin step itti amma bakka harmu kanan maal goona hojjetaa deemna jechaadha. Kanaafuu akkuma kaanitti erga hojjenne maal goona asitti kan nuti dhabamsiisuu deemaa jirru r plus 17.8 afur isa jedhu kana waan ta'eef kanaafuu maal goona asitti r kanarratti maal goona 17 idaanaa jechaadha. 17.8 afur kanarrattis 17.8 afur kanarrattis akkasuma 17.8 afur idaanaa jechaadha. Akkuma asitti argitan kanaafuu asitti erga irratti idaanii maal arganne kan yeroo wal idaanu kan arganna kanneen lamaan yeroo wal idaanu isa kana ta'a. Kunniin lamaan ammoo isa kana ta'a jechaadha. Kanaafuu isa kan argannee jirra jecha ammasitti. Kanaafuu absolute value of r plus 17.8 afurii maal jenna leezaan 36.68 waan ta'eef kanaafuu bakka kanaa 36.68 kana galfatuu dandeenya jechaadha gubbaratti deebinee. Kanaafuu asitti deebi'uudhaan maal goona bakka kana maal galfanna 36.6 isa jedhu kana galfanna jechaadha. 36.6 isa jedhu kana galfanna asitti pi ni jirti. Kanaafuu 36.6 times pi ta'a jechaadha. Kanaafuu constant numbering kenna 36.68 pi isa jedhu kana ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun ammoo maal jennee jirra deltaadha wal qixa jennee jirra jechaadha. Kanaafuu 36.68 pi into r minus 17.8 afurii maal jennee jirra leezaan epsilonidha. Leezaan epsilonidha jechaadha. Kanaafuu amma asitti maal goona isa kana over 36.68 pi goona kanas over 36.68 pi goona jechaadha. Kanaafuu r minus 17.8 afur leezaan epsilon ammoo meeqa jennee jirra 5 over 36.68 pi goona jechaadha. Kanaafuu isa kana ammoo kun pi lakkoofsa waan ta'eef bakka galchuudhaan value nuti argannu asitti 0.043 ta'a jechaadha. Kana jechaan absolute value of r minus 17.8 afurii maal ta'a leezaan 0.043 ta'a jechaadha. Isa kana jechaan ammoo maal ture inni kun delta ture jechaadha. Kanaafuu delta equal to 0.043 isa jedhu tokko isa kan ta'a jechaadha. Kanaafuu inni biraan waan jennee kaanii jira waan ta'eef delta equal to waan jennee fudhannee kaanii waan ta'eef kanaafuu minimum of kanneen lamaan keessaa tokko ta'a jechaadha. Minimum of lamaan isaanii ta'a jechaadha. Kanaafuu minimum of 1.043 ammoo kanneen lamaan keessaa xiqqaan isa kana waan ta'eef kanaafuu delta nuti fudhannu isa kana ta'a jechaadha. Delta nuti fudhannu isa kana ta'a. Kanaafuu amma asitti maa inni kana jechaan maal jennee jirra r minus 17.8 afur jennee jirra. 8 afur kan nuti arganne isa kana arriin jalqabu nuti arganne isa kana waan ta'eef 17.8 afurii waan ta'eef kanaafuu maal ta'uu qaba namni kun jechaadha. Makaanistiin kun should take the radius of plus or minus kan asitti arganne kana jechaadha. Plus or minus kanarraa hir'isuu qaba jechaadha. Yookiin kanarraa meeqa isa 0.043 yookiin ammoo kanarratti 0.043 kana yoo eda'es asuma limitii kana keessa jira jechaadha. Kanaafuu isa kana fakkaata jechaadha. Viidiyoon isin dheeratti na fakkaata. Kanaafuu paartii itti aanu immoo viidiyoo itti aanu ilaalla. Exampleewwan kunniin beezikii waan ta'aniif akka deeteelii isiniif ibsee kanaafuu seeraan hubachuu danda'uu qabdanii hundi keessanuu ammoo barreeffadhaa isa kana barreessanii yoo irra deebitan ilaaltan seeraan isin gara waan ta'eef haala kanaan hojjechuu qabdan jechaadha. Viidiyoo itti aanuun hanga walitti deemnutti viidiyoo kana sheer godhuudhaan hiriyoota keessan hunda biraan gahuudhaan akka irraa fayyadaman godhaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaan naaf tura.